Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftan keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole kuni barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti bilbila keenya jechuudha akkaataa bilbila keenya yogguu nu jalaa bade akka beekkamtii bilbila sanii qabuuf yookaan immoo bilbila keenya beekamuuf maqaa keenya jechuudha iskiriina bilbila keenya irratti yogguu qulfii keenya oof goone akkamitti akka irratti barreessine irratti hidhachuu dandeenyu isin agarsiisa jechuudha. Inni biraas jechuudha appilikeeshinoota garaagaraa kan dudduuba yookiin immoo yogguu bilbila keenya cufanne isa duraan kaameraa yookiin immoo foon kan jedhamurra ture aappii garaagaraatti karaa jijjiirachuu dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kana kan fayyadamnu aappii tokko malee yookaan immoo appilikeeshina tokko malee fayyadamna jechuudha jijjiirachuu dandeenya. Kanaaf keessattuu maqaa fa'aa jijjiirachuun maqaa keessan edit gootanii achirratti maxxanfachuun baay'ee isin fayyada. Maaliif bilbila keessan akka tasaa ta'e yoo isin jalaa bade yookaan immoo bilbila nama biraatiin yoo kan wal geeddaru ta'e bilbilli sun yoo kan inni wal fakkaata kan ta'u taate jechuudha. Bilbila keessan san karaa salphaadhaan namni isin jalaa jijjiirate ebaluu bilbila sanii beekee akka bilbila keessan isiniif galchuufis baay'ee isin tajaajila jechuudha. Kanaaf karaa baay'ee salphaadhaan bilbila kana keessan jechuudha beekkamtii isaa itti gochuu dandeettan jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootaatti isin dabarsuun irratti warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna jechuudha. Akkasumas mallattoo notification yookaan immoo tan bilbila fuulduraan baatu kanatti al tokkoof kilik godhuudhaan filannoo sadan kana keessaa isa irraa olii ol kan jedhu kanatti guutuudhaan viidiyoo nuti asirraa gallakkifne akka daddafee isin qaqqabu taasisaa jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoo keenya hunda isaa daawwachuudhaaf iddoo viidiyoo jettu kanarratti as baatu sana booda jechuudha. Viidiyoo fakkeenyaaf viidiyoo kana daawwachuudhaaf al tokkoof irratti kilik ni gootu. Bifa miidhagaa ta'een kan nuuf edit sana booda viidiyoo keenya haala kanatti daawwattu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo keenya kan daawwattanis ammoo laayik sheer gochuu hin dagatinas ni akkasuma warroonni diskiripshinii eessatti ni gaafataniif al tokkoof asirratti xiyya kanarratti kilik gootanii sana booda jechuudha appilikeeshinoota ajajamtanii fi aappota garaagaraa kan nuti fayyadamnu as jala ilaaluudhaan nu waliin fayyadamuu dandeettu yookaan immoo irraa fayyadamtanii barnoota tokko tokko argachuu dandeettu jechuudha. Ispeeshaalii warroonni teelegiraama fayyadamtan jechuudha. Teelegiraama Abdulwahaab Umar kan jedhu kana sarchi godhuudhaan jooyin godhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Maaliif teelegiraamni kun aappii garaagaraa achirraa argattu jechuudha. Appilikeeshinoota maallaqaan bitamanii fi akkasuma immoo aappii garaagaraa kan firii ta'an achirra argattu jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoolee garaagaraatii fi wantoota dhaamsota dabarsan jechuudha. Dhaamsolee garaagaraa achirraas ni argattu isiniin jedha. Tole akkuma isin agartan jechuudha maqaan teelegiraama kiyya jechuudha. Isa gubbaatti agartan kana jechuudha. Isa kana teelegiraama keessan irratti sarchi godhuudhaan jooyin godhaati irraa fayyadamaa isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootaatti yogguu dabarru ammoo jechuudha maal gootu siitingii keessan ni banattu. Sana booda siitingii keessan erga banattanii booda maal gootu security and lock screen in security iddoo kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda info and app shortcut iddoo jettu kanarratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha maqaa keessan barreessuudhaaf yookaan immoo maqaa keessan edit godhuudhaaf owner information iddoo jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda maqaa keessan maqaa barbaadan iddoo kanarratti ni barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa Samsung Afrikaa Samsung jedhee erga haala kanatti barreessee booda maal godha dan godha jechuudha. Sana booda jechuudha aappii garaagaraa yookiin ammoo appilikeeshinoota garaagaraatti jijjiirachuudhaaf iddoo kanarratti ni tuqa jechuudha. Akkuma isin agartan jechuudha app shortcut iddoo jettu kanarratti al tokkoof kilik ni godha. Sana booda jechuudha fakkeenyaaf aappii left shortcut iddoo jettu kanarratti aappii gara harka bitaatiin argamu jechuudha. Fakkeenyaaf kan foonii kana jijjiirachuudhaaf asirratti kilik ni godha. Sana booda fakkeenyaaf aappii kanarratti jijjiirachuu barbaade isarratti kilik ni godha. Sana booda haala kanatti jijjiirama. Isa jala irratti fakkeenyaaf kan kaameraa kana yookaan kan right shortcut kan gara harka mirgaatiin argamu kanarratti kilik godhe. Sana booda jechuudha kan kaameraa kanas jechuudha asirratti fakkeenyaaf kiroomii kanarratti filadhu.
barbaadan jijjiirachuu dandeettu. Haala kanatti jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha bilbila keessan yogguu cuftanii bantanitti maqaa keessan iddoo sa'aatii kana jala kan inni isiniif galee isiniif bahudha jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha aappiin kun baay'ee aappii isin fayyadu karaan kun yoo karaa kanaan fayyadamtan karaa baay'ee isin fayyadudha. Laalaatii karaa kanaan maqaa keessanii fi aappii kana idiituudha itti fayyadamaa isin jedha. Tole barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagayaatti.